Tanggal tentean untuk jiram ima. Namni kunga. Ara imma sitti imma argaatuma jirra waa meeqa argina. Ani illi kif jedhee guyyaa takka yaadee akkana ta'a jedhee yaadeen beeku an akka. Rabbi na jalaa jiru waan Illikii maaliif akkasii. seenuu didde garuu ati onneen qabdu. Gootitti ta'e namni namni siin jettee ijoolleen shamarran artiistii faarsaa turtee miiree. Laa ani nama kanaan na deeggaru fedha. Nama wanta hin taanetti seenii illi kidha deemyeeru innu fuudhee innu akkas ta'e jedhu sanitti hin fudhadhu waan akkasiititti. Nama amshir jabaadhu ilmoo kee guddifadhu naan jedhu san fudhadha malee. Heerumi mee maal godhamee maal faayidaa naa qabame waan masa hin agarre bir faayidaa isaa. Yookii kasii ta'utti seentaa yookaan kasii ta'u malaa yookiin kasii hin taane malaa yookiin kadaran sanirra si miidhuu danda'u ta'a. Kanaaf jenneetumaan dhiifne waa meeqa obsaa jirra. Dhugaa jechuudha. Atuu baatti waan daa'ima qabdu fakkaattu porofaayilii kee kana fayyoo laala. Maali porfaayilii ilaalte malee maal lafatti nan beektu moo nama hoggaa meeqa hojji ture yaa doktor akkamitti Illee kamisa si argee xiqqishuu takka taate bar lakkoota 8 taate ispoortii seentee sir. diina ofirraa qoladha dheeber ispoortii ganama karaa lassunni kana deema. Kanaati firoo borcii garan balleessite jedhe. Akkas jennaan namni nama meeqatu Haadha firoo jedhee si waamuu saalfadhee bara akkana siin jedhe maqalleen si waamuu saalfadhee haadha firoo xiqqishuu takka taate lakkoofsa 8 deebite bakka achumaa firoo deeme haadha bira dhagee seenaa biraa fuudhee deeme kamisa. reefu beri sinan agarre malee sin agarre berin teettani. Wallahi Walla. jaarsa kee ka durfaa wajjin turre kaayee gajettanaa jenna. Maal goonare ilmoon tunonnoodha harkisee suuqitti natti fide. Garre kaanarra. Walla asi arge garuu an guruppii isin teettan san hin dubbisu. Iseetuma shudhe. Dubbisin hundi isaa waraana jaarsa keetitti qofa dubbannaan si caccabsan. Ol safara. Laani si argisitu nan argini beete an si argee achi ol seene. O seenan kama fideetin mataa gubbaana dhaabu arge. Akka iji dabbaa shamaranii kana nallaalleef kararraa hundatti achi garagalee taa'aba. Jarri achi. Ati likkii jirta. Ati likkii jirta beedoo. Reediin fa'aa tamaan fa'aa aadeen fa'aatti achi gallaalaan tagattartu ol tartu. Argitee bakki ani immoo dukkana san keessa ta'anii beeku. Akkati gaafa nama sheekaa taatu karaa dubartiin deemtu duudaan itti galti. Argite baga argite haadha firoo. Abboo rabbiin haadha seenaa ta'e walumaan jirraan. Wayi nafsee nama baasa. Waggaa lama geette. Namni sagalee nama waraabata wallaa usubilla. Yaa ilma namaa. Deemti maarra turte iyyuu kaa. Hin ture silaa akka illi keeti qaata heerumuu qabaa miti. Torbaanitti fa'aa heerumti bar dubartii yoo jaarsaa waloota daganii kaarraa buusanii jarjarti. Ani wallaahi takka yaadeen beeku waan akkasiituu yaadeen beeku akkam manaa banu. Bakka ati dhugaa mucaa guddifatuuf yaada jetta. Bari yoo yaadni ilma irra nama jiraate fedhiin namatti hin dhufu jette warri jaarsa wallole baay'ee ijoolleen dubartiin kophaa ilmoo guddiftu akkas jettee haasofti. Amma waan ture san amma qabatamaan intarvii kee kan irratti argaa jira. Heeruma maaltu Dhugachuun waan nanni yaa'aa jedhan. heeruma maaltu nama dhufamee osoo ilmu. Mana madaallee warri kaayyoo qabullee akkas jedhan nuti kaayyoon kenna birrii dhaluudha waan ta'eef homa kanaan yaadannu jettee dubartiin takka gaasii kana gilee oseen. Ka warra heerumin himmaa dhufu. Waan waliin beekneef amma kee kun amansiisaa jira. Haasaa duraan shamarri warri kaayyoo qabu minaamini kunnatti haa ta'u kee kana wal bira qabu na amansiisa. Si amansiise. Laala dubartii jechuun dubartii jabduun nama ilmoo ofiiti irratti xiyyeeffannoo godhe malee dhiira nama miitu yookiin illikii nama tokkootiif jedhanii waan nan taanetti seenuu mataa kee jeequu waan hin barbaanneef xiyyeeffannoo ilmoo ofiiti irratti godhatte taana wanti kamiinuu ni dhufa dabareen qabu.
bareeda. Akkas yaa doktor interviina goote kaa. Bareeda ka aktivistii akka keessatti hordoftoota baay'ee qabu kan inni tokko uummataaf dhiyeessu maaliif kana keessa amma warra waa baratu jira amma dubartii halkan tokko kophaa buluu hin jaalanne jira bulchaa akkam amma dubartiin gariin ta halkanuma sokkite isaan fa'aa dhayattu jira beeyta barumsaa ta'aniif dubartii jiran. Ani kana keessa hin jiru. Wajji nyaanne hiriyyummaa midhaan keessatti kana dhiiti takka haadha baradhu ba'e. Yoo hiriyyummaa taate gisee inni narra dabalatu sammaa ustan. No jechuun hin dhufne baay'ee qabsaa turre amma hin dadhabne hunduma kenna ol ta'e gurbaan nu harka amallaxee ba'e ammaan haadha baladhu takka. Ani kana keessa hin jiru haadha seenati wali bu'uun fedhu. Yoo isaan si eeyyamte rakkoo hin qabu. Naa kadhu. La. Awaan akkana gurraanuu dhaga'uun ana biratti dhoorkadha. Haraama jetta. Kitaabni irratti masaanuun haraama. Kitaaba kee irratti masaanuun haraama na biratti gurraanuu dhaga'uun fedhu. Kanatti tokkotti kophaa taa'uu filatte. Hayyee bareedaa. Filatte amma naa ta'e alhamdulillah. Tole bakka simaa ta'uu isaan barbaada. Wallaahi. Bakka isinitti haa tolu kaa carraa keessan fixattanii waan dhuftanii yaadannu kennitan. Haatumaan jirraami. Wayi nafsee nama baasa. Waggaa lama geette? Namni sagalee nama waraabata wallaahi uzubillah. Yaa ilma namaa. Turte iyyuu kaa. Hin ture silaa akka illi keeti qaata heerumuu qabaa miti. Torbaanitti faa heerumti bar dubartii yoo jaarsaan walol daganii kaarraa buusanii jarjar. Ani wallaahi takka yaadeen beeku waan akkasiituu yaadeen beeku akkam manaa banu. Bakka ati dhugaa mucaa guddifatuuf yaada jetta bari yoo yaadni ilma irra nama jiraate fedhiin namatti hin dhufu jette warri jaarsa wallole baay'ee ijoolleen dubartiin kophaa ilmoo guddiftu akkas jettee haasofti. Amma waan ture san amma qabatamaan intarvii kee kanarratti argaa jira. Heeruma maaltu hubachuun waan nanni yaa'aa jedhan. Heeruma maaltu nama dhufamee osoo warri kaayyoo qabullee akkas jedhan nuti kaayyoon kenna birrii dhaluudha waan ta'eef homa kanaan yaadannu jettee dubartiin takka gaastii kana gidee oseen. Ka warra heerumin himaa dhufu. Waan waliin beekneef amma kee kun amansiisaa jira haasaa duraan shamarri warri kaayyoo qabu minaamini kunnatti haa ta'u kee kana wal bira qabu na amansiisa. Si amansiise. La dubartii jechuun dubartii jabduun nama ilma ofiiti irratti xiyyeeffannoo godhe malee dhiira nama miitu yookiin illikii nama tokkootiif jedhanii waan nan taanetti seenuu mataa kee jeequu waan hin barbaanneef xiyyeeffannoo ilma ofiiti irratti godhatte taana wanti kamiinuu ni dhufa dabaree hin qabu. Akkas yaa doktor interviina goote kaa. Bareeda ka aktivistii akka keessatti hordoftoota baay'ee qabu kan inni tokko uummataaf dhiyeessu maaliif kana keessa amma warra waa baratu jira amma dubartii halkan tokko kophaa buluu hin jaalanne jira bulchaa akkam amma dubartiin gariin ta halkanuma sokkite isaan fa'aa dhayattu jira beeyta barumsaa ta'aniif.